Ammoo dubartii daran Rabbi subhaanahu wa ta'ala halaafneeti kan irra guddaatti kan eenyu dhiira jechuudha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala dubartoonni yeroo tokko tokko beektaa akkuma beekamu cinaacha bitaarraa uumamanii akka tokko dubartoonni yaa akka daa'imaa maal jecha himgaa akka daa'imaati. Waan biraatti masaluun ni sababuu sammaas shamarran irra guddaa jechuudha. Wanti itti yeroo baay'ee shamarran keenyatti miidhamanii waan adda addaa keessatti seenan ni sababu. Kan dhiiraattis ni sababu. Erga gara bultii seentee booda wallaahi ani akka nama tokkotti jechuudha keessaafuu warri bultii ammaas namni waliin jiraatu tokko arrabaa fi ittee wal dhoololu. Wanti tokko waliin uffachuu dandeessan. Wanti bifa takra bidee waliin uffattanii isiin aartee ati gaazexleetee isiin ibidatti qabsiistee ni diigamtee jechuudha. Fakkeenyaaf waa baay'ee takkaan nama hedduu seenaa ibin keessaa nama dhugaa wal jaalatu karaa halaaliitiin wal jiraatu keessaa gufuu hedduu takkaan nama hedduu dhufa. Hundaafuu mariidhaan obsaan kan dabarsuu qabu irra caalatti eenyu dhiira jechuudha. Wallaahi dubartoonni hedduu miskiina, shamarran hedduu miskiina, qalbii isaanii hedduu laaftuudha. Adaan amma rabbi miidhaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala wanni amma fakkeenya nikaa kana rabbiin wani dhiira harka kaayee fi maaliin beektaa? Haala dhiibbaa sirbii qabdi. Silaa dubartoota taate abbaa mana isaanii guyyatti yeroo 5 yeroo 10 waliin beekamu. Jechuun hammeenyaa fi miti bara. Garaan qaban bakka. Baay'ee aarra dhugaadha. Jaalala barbaanna dhiba dhugaa daqiiqumaan lollamaa bara. Waanuma qofna garan taane tokko bara. So kanaaf inni keessaafuu beekee fi amma dubartoonni okay waan fedhanii jiranii. Mee akkam jedhee gabbeessa jechuun amma badiin isaa lamaan gidduu sootee akkam jedhee gabbeessame. No, maal taate sila barnoota wallaahi laazim jechuun namni barnoota irraa fudhata kun waan qoosaa miti bar. Fakkeenyaaf gara waan keetiin gaafadhe malee. Haadha mana keetii takka yeroo nuti dhiirri ni beektaa okay ni mufachiisna dubartiidha. Yeroo mufachiisnetti bareedaadhaan wallahi takka hammannaan itun bakka dhiifama jee hammannaan barakkate isin bakka. Taa'ee dhiifama jeeni soorii jeeni sii galee dhibbi bakka jireenya keessaa bultii keessatti wanni namni akka galma godhu dhiifama jechuudha sii galee amma dhiifama naaf si balleessu teeni kanaas amma dabtee dhiifama sii gootu dubartiin beektaa. Dirati, dia kalau udah mau tengok tu di lah hati mana tu kan bisa akan aku gerak abasu para halal di akan ditengah mandang pada insyaallah taala mari rabbi barakana marrafuda jiru keessa barakaa fuudhaa wanni dalii dubbal masiifiin geessu kanaafuu jiru halaalii yoo filatan irra bareedaadha jechuu barbaade jedhamu. Bayaan bultiinoo maa inni kabajni bultii maa inni namoota akka nooyii kanami akka jechuun anaafamu bultiin baay'ee gammachuudha jechootan ittiin ibsuun naba yeroo sii galee alaa sii galchaa si sattaraa kana malee mee dabalata hawaasin jechuu barbaadannee dargaggoota keenya waan gorsuu barbaadan ilmiidhanis wal qabsiisee haa ta'u akka hawaasa keenyattis. Sirri jettee maaliif ni beektaa waa gariis muuxannoo qabdurraa
fakkeenyaaf hawaasa keessa jiraachuurraa waa jechuun waa hedduu hubachaa jirtaati garuu ta'ee bultii wanti jaamaa takka wallaahi wanni bultii gaata kan jirtu bultii jechuun tasgabbiidha. Qalbiiti. Akkasi. Hundaafuu bultiin rabbi fakkeenyaaf jireenya muhee kana keessa barakaa silfaaya deebitee fakkeenyaaf daa'ima harkattaa amma namoota gariin ani haalota adda addaatiin daa'ima ta'uu faa sodaatanii garuu sanii miti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa daa'imni takka yeroo dhalattu riskii wajjin dhalatti. Kanaaf akka waliigalatti bultiin anaaf gammachuudha. Abdiidha. Bultiin bareeduudha warri keessaafuu lubbuu baree jechuudha. Akkanumatti haalaan irraa wal gaggaatu jechuudha. Bara bultiidha inshallah bultiin itti bareeduudha. Wal fuudhaa. Bultiin gammachuudha alaa nama galchaa nama sattaraa. Amma ta'u asirratti fakkeennoo godhatanii tapha wayii godhatanii ilmoo fedhaa dhiirris subhaanallah dhiirri faan hin qaanfatu bar jaartiin fedhu garuu ilmoon fedha jaarsa hin fedhu garuu ilmoon fedha faashinaa akkasii eegalanii jechuun bultiin kun kabaja walumaa galatti alaa nama galchaa nama sattaraa jechuu barbaanna akkas inshaallah nigaa subinaa dubbatanii yeroo irraa fudhadhe ta'a. Ana raasii qabatte gaafadhu. Ataana mana akkamitti sume bayaaniif. Wallaahi nani na haadha mana akkamitti ni waa. Wallaahi na gaafii akkana dasni hedduu hin jirudha. Kolfinta. Maaltu isaa eenyutu telefoonii qabataa? Osoo dubbatin dubbii xumurteeti bara nan kolfesu hiishi dubbadhu meeti mee haadha mana akkamiiti. Miskiina tasgabbooftuu naa jaarsas waa hunda godhadhee isuma tokkicha baqqaachuu rabbi keessatti qabadhee laala. Ajaja isaa qabu wallaahi kinoo isaanuma birattan siimame sumayyaan ajaja keessanii ayyi isaanii guutaa hiyyama isaanii malee gifta kennaku bakka isaan dhoorgan irraa nan orgamu. Bakka isaan dammoo itti na ajajan waan gaarii yoo ta'e nan hojjetu. Isaan waan badaatti nan ajajan. Tarii waan sun naaf yoo hin taane ta'e immoo daawwan akkanaa naaf hin taane hin jedhe. Isaanillee akkuma nan isaanii dhagahu isaanillee naaf dhagaan. Fakkeenyaaf wanti isaan fene tokko inni fakkeenya irraa ol ta'e waan kana ittiin deebiin yookaan uumaa ta'u nama kana hin madaalu nama kanaa cinaan dhaabbatiin gaafa naan jedhan namni sun naaf hin taane isaan jedhan taanan isaan hin gammachiisu taanan bakka isaan ittiin dhaabbadha wallaahi haqan. Isaan illee akkuma sana yoo nitiin wannan ani hin feene ta'e yoo waan akkanaan hin fedhu innaa waan san gonkumaa yoo hin godhan. Higaree guyyaa tokko isaatti hin beeku. Bakka isaan godhan beekaa sa'aatii isaan itti galan hin beekaa jireenya keessa ittiin hin jiru dhiyeessa walitti dhiyeessa galtee maaliin caqacaqa. Bakka deemu san walitti wal beeksisna bakka deemu san deemmanna ni gallaa walitti ni haasofna bakka. Cakatnya itu kan itu saja. Jarum inafa subhanallah. Inafa orang sinjer duka. Nangka inafa kan jawab tiga. Jarum inafa. Namni jadi beul debi sakku mitibar. Inafa kan. Tunjrami normal male yani kayaknya. Ana yubar follow walirraa qabna ture. Yoo dalagaa irra jiraane mana jiran miire bilbilee akka hin dhabne laayivis banachuun barbaade yoo midaalbata akka bilbilanii hin dhabne buutee laayivii irra jira qabaaf miknaatum yoo bilbilan irratti cufuun natti hin tolu waan ta'eef jechuudha. Maashaallah. Kanaafuu namni tokko kan beektaa kanatti ajajamtuuf yoo namni sun siif ajajame sii galee bakka achuun jaalala sii bita tasgabbii sii bita
haala abbaan itti qabateedha. Yoo abbaan manaa gaarii ta'e, jabaa ta'e, waan haati manaa isaa feetu san guutee fi galee yaani waa hunda keessatti wal hubannaan jiraannan wal bira jiraatan wal bira fagoo jiraate nafsi ishee. Dhugaa yaani gaarii wal isaanii. Adii dabala.